walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessa ture waliigaltee ji'a sadaasaa keessa mallatteeffameen erga tasgabbaa'ee booda barri haaraan 2023 bara abdiin yookaan abdiin waliigaltichaa sun hojii irra oolee hojiitti jijjiiramuudha jedhama. Dhimma kanarratti gabaasa dhuma waggaa kan maddii oduu Reuters qopheesse jaallanneen akka taanutti qindeessiteetti itti dhiyaanna. Waraanni waggootii lamaaf ture kun rakkoo gargaarsa namoomaa hamaa kan fide yoo ta'u lubbuu uummata 10,000 hedduutti lakkaa'aman kan galaafate namoonni miliyoona hedduun lakkaa'aman nyaata akka malee barbaachisaa akka dhaban gochuudhaan tasgabbii biyya Afrikaa keessatti heddumina lakkoofsa uummata isheen sadarkaa lammaffaarra jirtu Itoophiyaa balaaf saaxilee jira. Adoolessa 2 bara 2022 darbe kan mootummaa federaalaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay marii maanguddummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffame hordofuun lola dhaabuuf waliigalan wal waraansi siviilotaa biyyattii keessaa kun adoolessa bara 2020tti ka jalqabame yoo ta'u kunis ji'ootaaf gamlameen himannaa walirratti dhiyeessan ega hammaatee booda muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangoo osoo hin qabatiin dura gara waggootii 13 Itoophiyaa irratti olaantummaa ka qabaataa ture adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan naannoleetti fayyadamee aangoo kan giddugaleessaa gochuu barbaada jechuun himata. Dr. Abiy Ahmed immoo adda bilisummaa uummata Tigraay aangoo isaa kan guutummaa biyyattii deeffachuuf yaalii gochaa jira jechuun himatan. Gamlameen inni tokko yaada sakaanii hin fudhatu. Dhiittaan mirga namoomaa gama hundaan raawwatamu kunis ajjeechaa seeraan alaa humnaan gudeeddii fi saamicha dabalatee gaggeeffamuusaa dhaabileen tokkummaa mootummootaa Komishinni mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa muude akkasumas dhaabbata oduu Reuters dabalatee miidiyaalee hedduun galmeeffamanii jiru. Gamni hundumtuu himannaa kana ni haalan. Waliigalteen tolfame jaarmeewwanni gargaarsaa ka sadarkaa addunyaa Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu akka itti fufan taasisee jira. Torban darbe kan mootummaa ka ta'e daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa gara magaalaa Maqaleetti balalii eegalee jira. Garuu abdiin nagaaf jiru ammallee mirkanaa'aa miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay ka jibbituu fi akka diinaatti ilaaluun mootummaa muummicha ministeeraa Abiy cina dhaabbachuun kan waraante Eertiraan torban darbe humna ishee hamma tokko magaalota gurguddoo Tigraay lama keessaa baasuu eegaltus waraanni ishee walumaa galatti Tigraay keessaa bahuu fi dhiisuu isaa laalchisee ammatti wanti ifa ta'e hin jiru. Hanga humnootiin Eertiraa Tigraay keessaa hin baanetti jechuudhaan humnootiin Tigraay hidhannoo hiikkachuu diduun diinummaan wal ilaaluun deebi'ee jalqabee balaaf saaxila jechuun dippiloomaatonnii fi xiinxaltoonni yaaddoo qabu. Afrikaa bahaa keessatti humna waraanaa fi dippiloomaasiin humna ka qabdu Itoophiyaan tarsiimoodhaan biyya waraanaan miidhamte Soomaaliyaa, Keeniyaa fi Sudaan gidduutti argamti. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti jalqabame sana dura investoroonni diinagdeedhaaf gara Itoophiyaatti yaa'aa turan. Kunis diinagdee biyyoota Afrikaa harkaan hin tuqamiin keessaa tokko ka ta'e kan jaarmeyoota biyya alaatii fi banamaa ta'uu jalqabe keessaa argachuuf gara Itoophiyaatti malaa turan. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti dandeettii quubsaa qaba jedhamee kan ilaalamu waraanni Itoophiyaa humna naga eegumsaa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan Soomaaliyaa keessatti qooda olaanaa ka qabu yoo ta'u walaba ta'es loltoota isaa gara sanatti ergaa ture. Gama gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun kufaatiin jiru ammas itti fufee jira. Dhaabileen gargaarsaas waraanni Yuukireen keessaa balaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jirurraa xiyyeeffannaa garagalchee jechuun komatu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu baatee adoolessa keessarra ga'ame Itoophiyaa kaabaa keessatti nagaa waaraa argamsiisuu danda'uuf dhiisuu isaa murteessuuf dhimma ijoo ta'a. Dhimmoonni gurguddoon furmaata argachuu qaban keessaa humnoonni Eertiraa fi kanneen biroo mootummaa Itoophiyaa cina dhaabbachuun waraanaa turan Tigraay keessaa baasuu fi egeree lafa falmisiisaa bulchiinsi Tigraay fi naannolee ollaa Amaaraa kan kooti jedhanii himatan sana dabalata. Michoonni addunyaa waraana kana xumuruuf waan guddaa hojjetan. Gamtaan Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaan kibbaa maanguddummaan gidduu seenanii araara kana argamsiisuun ka gargaaran yoo ta'u rakkoo Afrikaa kanaaf furmaata Afrikaa argamsiisan. United States paartilee araara kana hin kabajne irratti
qoqqobbii kaa'urraa duubatti akkan jenne ibsitee jirti. Itoophiyaan fedhii investoroota biyya alaa deebistee jajjabeessuu ka barbaaddu yoo ta'u gurgurtaa harka 40 kan mootummaa akka ta'e Itiyoo Telekoomii fi karoora addaa hayyama telekoomii guutuu lammataa kennuuf irra deebitee hojjechuu eegaltee jirti. Kana malees gurmaa'insa liqaa garee 20 kan Common Framework jedhamu jalatti ka xiyyeeffatte yoo ta'u sagantaa liqii maallaqa haaraa jaarmiyaa maallaqa addunyaa gaafattee jirti. Garuu deemsa waraanaa biyyattii keessaatu haala jiru walxaxaa taasise. Tole qophiin keenyatti fufee jira. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata ishee. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi afaan yaa'ii isaa filachuudhaaf dhimmataa ture. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata ishee. Keenyatti fufee jira. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata ishee. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi afaan yaa'ii isaa filachuudhaaf dhimmataa ture. Dhimmi sa'aatii tokko hin fudhanne guyyaa 5 itti fudhatee jira. Seenaa waggaa dheeraa dhimma siyaasa biyya kanaa keessattis waan haaraadha jedhameera. Dhimma kanarratti beekaa misoomaatii fi diimokiraasii akkasumas siyaasa Yuunaayitid Isteetsi nama dhiyeenyatti waggaa dheeraadhaaf hordofanii Dr. Baaruu Dhugumaa wajjiniin marii taasifnee jirra. Seenaa walfakkaataa kanaan dura ture irraa ka'uudhaan ilaalu Dr. Baaruun waliin caqasnu. In 1855, 34th Congress irratti akka seenaarra hubadhutti it took them vootii 133 ji'a 3 isaanitti fudhatee hamma kana dheerate kan yeroo kun ta'aa ture immoo akka seenaan jedhutti biyyi literally boba'aa ture. Duulli ka'ee wal lolaa turani nama baay'eetu dhumaa jira ture. Kuni cimina demokiraasiin isaas of keessaa qabu nutti agarsiisa. Demokiraasiinis immoo fagaatee akka ijaaramu gochuudhaa fi citizeniin biyya sanaa maalitti koomitii of gochuu qaba. Isa kana hundumaa dhugaa dubbachuudhaaf akka nuyi reflektii irratti goonu nutti agarsiisa argama jechuudha. Paartiidhuma afaan yaa'ii sana dhiyeesseetuyyuu walii galuu dhabe. Paartiin sun immoo amma paartii Rippaabilikaanotaati. Kongireesii keessatti amma sagalee caalaa argatee jira. Seera biyya kana keessatti kana booddee sagaleedhaan murtaa'u paartiidhuma kana kan irraa eegamu akkana ta'ee waliigaltee dhabuu kana isaaniitiin wajjiniin fuula duratti biyya bulchuu irratti yaada namni Yuunaayitid Isteetsi qabu irratti wanti inni uumu hin jiru. Amma umurii keenya kanatti samii amma snaapshootiin agarre kanarratti dhaabannee waan akkasii kanarratti speekuleetii gochuudhaaf baay'ee of eeggachuu qabna. Akkanatti fakkaatutti deebii quubsuu deebisuudhaa fi seenaa biyya kanaa over 200 years eessaa jalqabee akkamittiin addana ga'e sana ilaaluun nurra jira. Maaliifidha paartiin kun kan inni amma lama ta'ee jiru? Lamaan sana keessaa immoo kompoziishinii lamaan isaanii maalidha? Yeroo biyyi kun dhaabate warri seera sana katabanii warra garbummaanii mabtii keenyadha, raayitii keenyadha, inni kaan nuuf garba ta'e, inni kaan nuuni keessaa warri fu'amne immoo nama caalaa taane maal jedhamu seera akkasii katabameeti achi keessa dabarree yeroo yeroodhaan wal'aansoon ta'ee, walajjeechaan ta'ee, maal ta'eeti otuu seera isaanii sana qajeeffatanii dhufne kan edda nageenya. Kana keessa dabarree dhufne edda nageenya. Kanaafi dhiibbaa hin godhata garuu institutioniin inni hamma yawwanaatti dhaabateef seerri isaan hamma yawwanaatti baafatanii ittiin obbushaa jiranii cimina inni qabuufiti wanta keessumamte wanti gidduu kana eega 2020 electionii dhaabee kana keessa ta'anii wanti baay'ee isaa nama suukanneessu kan inni biyya kana rakkoo kana caalu keessa utuu hin gashiin kan inni fi institutioniin isaatii fi aadaan isaa dhaabatee demokiraasiin isaa hundee godhatee dhaabatee jirudha jedhee nama.
Galatooma baay'ee. Amma gaa Kevin McCarthy marsaa 15 booddee eega filatamaniis warri konservaatiivii paartiinuma riippaabilikaanotaa kana keessaa akka haal dureetti akka piriikondishiniitti yoo kana gochuu dhabaatte sagalee haaraa kennine gassi buufnaa yaada jedhus itti akka haal duree wayii kaa'aniiti kan jara keessaa ammi tokko sagalee kenneef. Wanti kun fuula duratti hin ta'a jettanii yaaddu yoo ta'e ammas immoo siyaasa biyya kana keessatti fuula duratti silallee waa deebistaniittu jabeenya dimokiraasii biyya kana irratti haal duree kana kaa'uun immoo maal fiduu danda'a? Konsernii qabaachuun irra jira rakkoo fiduuf hin danda'a. Akkuma sila siin jedhe instituushinii isaa fi aadaan isaa jaacimaatti dhaabatee baay'ee fagoodhaan hin ga'u. Mee utuu fagoon deemin Riippaabilikaanii keessa fuula baay'eetu jira. Amantii adda addaa kan qabantu jira. True conservatiiviin jiru warri itti amananii warri fringe right wingii left wingii akkuma warra right wingii jennu keessa warra left wingii immoo jiru. Isa kana extreemiitti wanta dhaqutu jira kan scientifically mateenye diskasii gochuuf hin dandeenye. Kanaaf maal jechuun barbaade Republican Party haa ta'u malee achi keessa gosa baay'eetu jira. Amma kan argatan profaayilii sana yeroo ilaalu gosni baay'eensaa namuma nagaa nama wanta future biyya kanaatiif warra yaadan ijaa ta'e yoo seerri kun achi keessa galee amma ji'a tokko booddee baan tokko achi keessaa utaalee ka'ee makaartiin kuffisne yoo jedhe guddina biyya kanaatiif akkamittiin akka namni walitti dhufee hojjetu kan warra yaadan ijaa jiranii konservatiivii ta'an malee sarvaayivii godhaa jedhan amanan. Garuu akkumatti jettee abbaan fedhe ka'ee wanta kana yeroodhaan disruptii yoo godhanii eessa dhaquu dandeenya? It can even lead to civil war. Iba manaa godhe malee ta'eera immoo agarreera kanaan dura kana yeroon ilaalu ani personally what I feel may not matter but I'm optimistic that in jiraata systemni kun endurii godhaa jedhama.